Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama harka fuune jirra jirtu obboleeyyan kiyya baga naga jiraattan. Bakkuma jirtanitti nageenyi Rabbii kadhuma hin qabne isinirratti haa jiraatu isiniin jecha. Sagantaan keenya sagantaa barnoota editingii afaan Oromoo wajjin ilaalaa turree jirra. Aappii tokko fi lama akkas wajjin ilaallee jirra. Akkaataa suuraa kennaa fi viidiyoo akkasumas baakgiraawundii keenya edit ittiin goonu wajjin ilaallee turre. Har'a ammoo barnoota haarawaa aappii inshoot isii jettu tana akkaataa suuraa kennaa fi viidiyoo edit ittiin goonu wajjin barannaa. Na faana turaa isiniin jedha. Jalqabni keessa isii kana fakkaatti. Aappii tana bakka irraa argattan pileestoorii irraa buufattanii telefoona kamirratti iyyuu ni dalagaa. Telefoona kamirratti yoo buufattan isiniif dalagaa. Haalli isii ammoo kana fakkaataa. Tokkoffaa irratti viidiyoo jedha. Viidiyoo jira. Footoo jedha. Kolleejjii jedha. Kolleejjii kana keessamee wajjin ilaallaa. Na faana tura. Imeejii keessaa maan suuraa fidee jira. Haala kanaan suuraa fidadhee jira. Suuraa wal bira kaa'uu barbaadu. Haala kanaan suuraa fidee jira. Amma mee as bira ni tuqa. Suuraa kana teessisuu barbaade irra jijjiiradhe suuraa kana haala kanaan teessisuu barbaadne zuum illee godhuudhaaf haaluma kana suuraa gadi qabne as harkisuu dandeenya. Zuum gochuuf dandeenya, qajeelchuus dandeenya. Irra tuqnee suuraa barbaadne san rooteetiis yoo jijjiiruu barbaadne haala kanaan teessifna. Kooppis yoo gochuu barbaadne kooppiidha. Nama kooppii gochuu hin barbaadne istaayilii suuraa kanaati. Haala kanaanis teessisuu yoo barbaadne kolleejjii keessatti haala kanaan jira. Suuraa keenya haala kanaan teessisuu yoo barbaadne baanariidhaaf baay'ee nu barbaachisa. Haala kanaan suuraa baay'ee walitti maknee baanarii yuutuubii gochuudhaaf isa kana filanna. Haala kanaan nu gargaara. Amma maal goonaa baawudarii isaa yookaan caafii isaa irratti siissuu haala kanaan addaan siisuudhaaf haala kana fayyadamna. Walitti dhiyeessuudhaaf ammoo isuma kana sarara asii gad jiru kana harkifna. Gara mirga irraa gara bitaatti deebisna. Yoo mirga irraa ammoo gara bitaa deemne haala kanaan addaan hiikee taa'a. Zuum gochuufis sarara lammaffaa irratti jiru mirga irraa gara bitaatitti yoo as harkisne haala kanaan zuum goonee suuraan keenya nuuf ta'a jechaadha. Suuraa keessan waan garaagaraa fayyadamuu dandeettan adiidha homaa rakkoo hin qabu. Sarara sadaffaa irratti jira. Ammas yoo gabbuutan haala kanaan qoqqooduudhaaf diizaayina isaa baasuu haala kanaan tolchuu dandeettanii akka geengoo godhuudhaaf ammoo isas mirga irraa gara bitaa haala kanaan teessiftanii jecha daangaa isaa haala kanaan seef bakkattu kana ni tudha. Amma maal goona baakgiraawundii isaa filanname. Baakgiraawundii isaa haala kanaanis tolchuu dandeenya. Isuma kana tokkoffaa irratti nuuf baha. Yoo ammoo isan barbaanne maal goona harka gadii irratti gabbuune kalar isii jettu tana bira gaddabarree kalarii irratti filannoo baay'ee jira. Filannoon kalarii hedduutu jira. Haala kanaan baakgiraawundii tolchuu dandeenya. Wal fakkaatus tolchuu dandeenya. Haala kanaan bifa kanaan baakgiraawundii isaa suuraa hedduu waliin mannee haala kanaan tolchuu dandeenya jecha.
haala kanaan gabbuutanii filannoo baay'eetu jira. Jalarratti isatti aanu gosa gosaan tolchuu dandeessan haala kanaan. Baakgiraawundii filannoo haala kanaan barbaadan bifa kanaan filattanii itti fayyadamtanii bifa kanaan. Aappiin kun dhugaa dubbachuudhaaf editingiif, suuraaf, viidiyoo gaggabaabduu ittiin edit godhuuf, baakgiraawundii suuraa isaa keenyas ittiin tolchuudhaaf haalaan baay'ee nu barbaachifti. Barnoota itti aanu keessatti walitti deebinaa. Namoonni chaayinaalii kanaaf haaraa taatan sabiskiraayibii gochuu hin dagatinaa. Laayikii gochaa nu jajjabeessaa. Inshaallah walaa jajjabeessinu haaraa yaa'aniin. Mee na jajjabeessaa obboleeyyan kiyya. Sabiskiraayibii naaf godhaa. Laayikii haala kanaan fayyadamna. Aappii kanas buufadhaa. Liinkii isaatis diskiripshinii jala isiniif kaahaa. Hanga mata duree biraatiin walitti deebinuuf turtii gaarii obboleeyyan koo isiniin jedha.